Kun raadiyoo daandii haqaati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Sagantaan raadiyoo daandii haqaa torbaanitti ala lama kan isiniif dhiyaatu ta'a. إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت هذا أستاذ كنا أستاذ ياسين نورو ربي قبط مساني جنة الفردوس عن مفتاسس أستاذ كنا ياسين نورو ماتي إساني هنداف ربي أبساكين نوف أستاذي 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 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa jaalalliif kabajni isiniif qabnu kan onni keenya irraa buqqaati lageenniif tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan hundatti baadiyyaaf magaalatti biyya keessa biyya alatti isin haadha qabu akkam jirtan nageenyi badhaadha daadoo babaaroo nama sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaa yooyyaa jennee harka fuuni kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 39 Apriil 8 2015 bitooteessa 30 2007 Jamaadul Aakhir 19 1436 guyyaa arbiyaa yookaan guyyaa roobii isiniif tamsaatu. Hundinuu waan qabu kenna kan kee jala nu kenna kee anta ni'mal mawla ilahi ya Allah ya farij al-husni kullu qabidini rahmata keetini. dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf ni ta'u jennu gamanaaf gamasii qindeeffannee walitti qabannee gama istiidiyoo seennee jirra hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerra keenya. sagantaa keenya wajjin yoo turtan ni bohaartu odeeffannoo argattu irraa barattu jennee abdii qabna turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Of guddisuu boonuu irraa nu fageessi waan nabi hojjetaan hundanuu laaffisi ittiin nu duroomsi yaa kariimal manni olluu qabidiini rahmata keetiini. Oduun gaddisiisan seensa sagantaa keenya gubbatti tuqne sun hedduu dhiheenya kana keessatti kan hawaasa hedduu rifachiiseef hawaasa hedduu gaddisiisedha dhugumatti haadha ofii deessee ofii mana hidhaa keessa taanii osoo hin dhibamsiisiin osoo qabrii ishii irratti hin argamin ilaaluun namatti ulfaata. Ustaaz Yaasiin Nuuruu rabbiin sabrii haa kennuuf haadha isas rabbiin qubtuma isaanii jannataa taasisuuf harmeen Ustaaz Yaasiin Nuuruu biyya Saawud Arabiyaa keessatti eegii waldhaanamaa turan akiramaniiru obboleewwan sochii guddaa taasisuudhaan harmeen deesseen Ustaaz Yaasiin Nuuruu biyya Saawud Arabiyaa biyya kabajamtuu Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaa keessatti Baytullahi al-Haramitti imaama masjida Harameenitti Sheek Mahiriidhaan janaazaan isaanii irratti salaatamee magaalaa Makkaa keessatti qabriin isaanii raawwannaa argateera. Kun gammachuu guddaadha. Bakka kabajamaa kanatti haala akkasii kanaan awwaalamuun hedduu kan nama gammachiisu Ustaaz Yaasiin Nuurus harmeentoo biyyaa kabajamtuu san keessatti naaf awwaalamuun ishee gammachuun akka cilattu natti dhagahame jedheera. Harmeen Ustaaz Yaasiin Nuuruu gammachuun lammaffaan isaan qaban ilma saaliyaa kana kaawwatanii deemuun isaanii qabeenya guddaadha. Ilmi isaanii du'aa isaaniif godha. Rabbiin maatii hundaaf sabrii akka kennu hawwii kennadha. Dhaggeeffattoonni keenya gama toora feesbuukiif waatsaappii gubbaan imimmaan isaanii imimichaa gadda isaanii nuuf ibsaniiru. Hundi keenya gaddineerra. Rabbiin harmee teenna جنة الفردوس قبط مساني نوفاتا سيسوم يا بوداچون كان كي خير كبتاي كانوا لته بغما كتاي الحمد لله موت جولتاي
salphina tokko malee nama harka kee gahee hojiidhaan tokkichummaa kee ragaa bahee ati noora ammati nama kan kee ta'e ummata si jecha waan qaburraa bahee gabroottaan gaggaarii lubbuun har'a ga'es ati nu gosadhu yaa mootii ol ta'e namni rabbiin ta'e buraada fi ga'e nama guyyaan ga'e waan hambisu namni amanne yaa rabbi rahmata keetiini. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee oduu akkasumas mata duree himannaan sobaa mootummaa yoo dhugumaan saaxilamu jedhuun qophii qindoofteef qophii qalamaa diraamaa wasiyyaa kutaa 5ffaa qindeeffannee qabannee dhiyaannee jira. Sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr wajjin tura hamma xumura sagantaa keenyatti wajjin tura sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa odooti sagantaa odoo wajjin turti gaarii. Yaa Allah khalqite nu kennite diini amanne yaa Rabbi rahmata keetiini. يا الله خلقته نوكني تديني أمني يا ربي رحمتك تيني ما تدري ون أدو غياردا هرمين أستاذ سياسي نورو آكرمن شيخ عبد الرحمن عثمان كمچون كينيا غوتو كانتا أبلي وان كينيا من هيداتفن يرو أنوف باني رجچون رادها دبتن مؤذن مسجد أنصار كم مقال أرسينا جيلي بوليسوتن أكري بچچمان رتيگا گيفمي بيكمي qaamotni mootummaa jimaata darbe bitootessa 25,000 barattoota galma bulchiinsa magaalaa Dodolatu walitti qabuun mari'achiisuuf yaalanis barattoonni walga'icha dhiitanii bahan. Godina Baalee magaalaa Roobeet Koreen masjida Nuur hawaasa musliimaa akkaan cinqaa jiran jechuun maddeen keenya nuuf gabaasan. Sagantaaleen deeggarsa qabsoo hawaasa musliimaa biyya alatti argaman geggeeffamuu itti fufeera. Dhaabbanni bu'uura muslimtoota Oromoo Waashingten DC'tti argamu murtii bakka bu'oota hawaasa musliimaa ilaalchisee ibsa ejjennoo baase. obboleewwan keenya yamanitti humnoota hin beekamneen ukkaanfamanii turan lakkifamuu isaanii dhagahame. Ustaaz Ahmeddiin Jabal Fir'aunii ambaa gannanoች ተምሳሌት jechuun kitaaba haaraa maxxansuun isaa beekame. Amma oduu bal'inaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun harmeen Ustaaz Yaasin Nuuruu akiraman. Harmeen Ustaaz Yaasin Nuuruu sababa dhukkubaa isaan mudateen biyya Saawud Arabiyaa hospitaal Saawud Jarmaniitti waldhaanamaa kan turan yommuu ta'u halkan bitootessa 27 guyyaa dilbata du'aan gara akiraatti godaananii jiru. Ustaaz Yaasin Nuuruu mana hidhaa keessatti roorroo meeqa keessummeessaa yeroo jiru kanatti harmee isaaniin osoo waliin argin akiramuun isaanii hedduu kan nama gaddisiisudha. Sirni awwaalcha harmee Ustaaz Yaasin Nuuruu magaalaa Makkatti raawwannaa argateera. Sirni awwaalcha harmee Ustaaz Yaasin Nuuruu guyyaa kaleessaa salaata fajrii booda iddoo hawaasni musliimaa hedduun argamatti maqbaraa naannoo Sharaa'itti argamutti magaalaa Makkatti raawwannaa argateera. Ustaaz Yaasin Nuuruu duuti harmee isaa yeroo itti himamus haati yaa magaalaa Quraan itti buufame magaalaa Makkatti akkanaaf awwaalamtu naaf taasisa. Haati koo Makkatti sirni awwaalcha ishee raawwanna argachuun ishee akka cidhaatidha kan gammachuun natti dhagahamu jechuun erga isaa kan dabarse ta'uu beekameera. Haati manaa Ustaaz Yaasin Nuuruu obboleessi isaaf akkasumas maatiiwwan isaa gara magaalaa Gondar bakka dhaloota isaa fi bakka maatii isaatti akka deeman beekameera. Ustaaz Yaasin Nuuruu haadha koo irratti salaatul gaa'ib naaf salaata du'aayis naaf godha jechuun ergaa kan dabarfate ta'uu beekameera. Ustaaz Yaasin Nuuruu dhugumaan wanta barsiisaa ture hojiirra oolcha jira jechuun obboleessa keenya kan guyyaa kaleessaa isaan ziyaare nuuf himee jira. Ustaaz Yaasin sabrii hawaasa isaa barsiisaa ture ofirratti mirkaneesseera. Ustaaz Yaasin harmee koo irratti salaatul gaa'ib naaf salaata du'aayis naaf godhaaf jechuun ergaa isaa dabarseera. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti fi magaalota biroottis akkasumas yuunivarsiitii adda addaatti salaatul gaa'ib haadha Ustaaz Yaasin Nuuruu irratti akka salaatame maddoonni keenya dabaluudhaan nuuf eeraniiru. Oduma kana wal qabatee manni dhaqaalitti torbaan tokkoof ziyaaraa waaree booda akka dhorke beekameera. Akka maddeen keenya nuuf gabaasanitti hamma guyyaa jimaata dhufutti ziyaaraan waaree booda akka hin jirre beekameera. Sheekh Abdurrahman Usmaan gammachuun keenya guutuu kan ta'u obboleewwan keenya mana hidhattafan yeroo nuuf bahanidha jechuun raadaaf dubbatan. Sheekh Abdurrahman Usmaan bitootessa 22,2007 mana murtii dhiyaachuudhaan himannaa abbaan alangaa oliyyannoo itti gaafate irratti ragoota ittisaa isaanii eegi dhiyeeffachaa turaniin booda manni murtii bilisaan gallakkisuu isaanii isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Sheekh Abdurrahman Usmaan hiikamuu isaaniitiin kan rabbii isaanii galatoonfataniif akkasumas isaaniif hawaasni hunduu kan gammade ta'us gammachuun keenya guutuma argachuuf obboleewwan keenyas rabbiin nagayaan nuuf haa hiiku jechuun hawwaniiru.
والله كم قلنا هنا أولا رب العالمين كنا نقرأ فنان رب شكري هاجراته ولله الحمد أكيد موتو تيك كم نهيكة وأنا ما قمتشون تينا قدون حقيقة قمتشون تينا قدون كان يبوليان كنا كافا نوباني ربي جرى كنا كذا اللي يبوليان كنا اللي كافي ربي باسين وأقمتشيزو بإذن الله تعالى تسوين كتير يتجنى تسوين يجي كتير تندبي والمسجد أبتججا تقلبي مساكين سنجرا بإذن الله تعالى وبليان كأن نكون أما قريب التنبان جتش عبدي قدار بالراقبنا هاي كسنكاتا الاتبان اللي وانما قمتشيسو والإسلام مرمتا والفوسسو akkaataan nuti itti baane wanta hedduu nama gammachiisuuf hawaasa muslimaa keenya kan mata ol fuusisuudha obboleewwan keenya mana hidhatti hafanis nuu hiikamu jennee abdii rabbii irraa qabna abbaa seeraa haqa nuuf murteesses ni galatoomfanna haqa akkasii kanas obboleewwan keenyaaf akka argamsiisu rabbiin kadhanna jechuun dubbataniiru. tazkiya islaama maraaf tazkiya jenneetiin ilaalu jirra daanya marabbi haqa akkasitti mul'isa illee hin galatoomfannaa hayyatan sabbi shukriin haa jiraatu ammallee haqa akkanaa kana obboleeyyan keenya kaafetti illee rabbi haa argisiisuu jennee rabbiin kadhannaa. mu'azzinni masjida ansaar kan magaalaa arsii nageellee poolisootaan akka reebichi cimaan irratti geggeeffame nuuf hime hedduu reebamuu isaatiin salaata isaatu taa'ee salaatuuf rakkataa jira jechuun himame naannoo oromiyaa godina arsii lixaa magaalaa arsii nageelletti mu'azzina masjida ansaar kan ta'e obboleessi keenya muktaar badhaasoo guyyaa roobii torbaan darbe bitooteessa 23/2007 poolisootaan ukkaanfamee eegii fudhatameen booda reebiinsi cimaan akka irratti geggeeffame maddoonni keenya arsii nageellee irraa nuuf gabaasaniiru. maddoonni keenya wal qabsiisuudhaan hidhaan safreebicha kan hunda booda harki itti gaafatama majliisa seenan alaa kan ta'e Huseen namni jedhamu akka keessa jiru maddeenni keenya nuuf eeraniiru. obbo Huseen abbaan dhuunfaa jedhame kun kanaan dura mu'azzina masjida ansaar dargaggoota gurmeessaa kan barsiisaa jirtu siidha jechuun karaalee hedduun isa dubbiin tuqaa kan turee fi yeroo dhiyoo keessattis mu'azzinicha nashiidaa raayyaa yeroo caqasaa turetti obbo Huseen namtichi jedhamu kun nashiidaa kana narraa cufi jechuun cufsiisuuf yaalii taasisus mu'azzintichi muktaar jedhamu kun maaliif cufaa yoo dhageeffadhee rakkoo maalii qaba jechuun gaafii inni gaafatee irraa kan ka'e jidduu isaanii rakkoon akka uumamee ture obboleessi keenya kun nuuf gabaaseera. Nijiraayu guyyaa wayii majlisa seera alaa irraa mazii iddoo waa dalgaa irra dhufeeti kaasee ta'uu cufaan jiree ture. Sana irratti afaan keessa dhufnee turre yaa. roobii torbaan darbe bitooteessa 23/2007 mu'azzinni masjida ansaar masjida magaalittii keessatti argamu tokkotti salaatee yeroo bahee gara masjida ansaaritti deemaa jirutti waraqaa eenyummaa kee fidi jechuun poolisootni huccuu siviilii uffatan kan gaafatanii fi harkaan qabu yeroo jedhetti gara mana hidhaa tumaa akka isa geessan obboleessi keenya muktaar nuuf himeera. Akka taatee gara magaalaa bahee ture. yeroo achi gara magaalaa bahusaatti masjida wayii seenee waddaatee osoo bakka gara masjida ansaar ta'etti osoo deemaa jiru magaalaa keessatti na qabaniyyuu magaalaa keessatti kana qaban ammoo eenyummaa uumamaa na gaafataa turanii poolisiin ammoo yaa biyyiidhaatti uffatanii dhaqqa poolisa ofirraan qabaniyyuu yeroo sani ammoo eenyummaa fidinaan jinnaan harkaan qabu jedheen himatti yeroo masani jarra daawul bilbilaniin atti haadha bira dhaabanii achi booda ammoo yaa rukutaa gaggeessanii gara mana poolisaan fidanii. Poolisootni magaalichaa abbaa dhuunfaa Huseen jedhamu kana wajjin gargaaramuudhaan atiin aba'oodhaa masjida gubuu dhuftee boombii harkaa qabda jechuun poolisoonnis mu'azzinicha muktaar humnaan ukkaamsuudhaan gara mana hidhaatti geessaniiru. Aba'oodhaa masjida gubuudhaaf deemtaa boombii uumaa fidnaan jiraa turanii. Amma jechuun yeroo san garuu namicha majlisa keessa hojjetullee argee ture yoo nachi taru bakka jedhana qabdeeyyuu kallattii maalummaa majlisumarraa jiru. Gara mana hidhaatti eegi geessaniin boodas obboleessa keenya muktaar irratti reebichi cimaan kan geggeeffame yommuu ta'u reebicha irratti geggeeffameen daran kan miidhame yommuu ta'u himannaa tokkoyyuu osoo isa irratti hin banin guyyaa jimaataa bitooteessa 25/2007 mana hidhaatii gallakkisuu isaanii nuuf himeera. Agama ana seensan booda ammoo akka bakka achitti rukutaa raawwatanii baay'ee namiidhanii achitti ture akkuma natti dudanii rukutaa baay'ee tokko ammaa miidhatin irratti raawwatanii bakka sanii booda ammoo achi gara mana hidhaatti na darbanii. Gaana murtisillee sana dhiyeessineeyyuu bakka gaafii tokko irratti guyyaa sadii achina tursanii. Achiin booda ammaa ragaa uumaa dhabanii bakka bilisummaan gana lakkisanii ture baay'ee nadhanii. Yeroo ammaa kana obboleessi keenya muktaar reebicha cimaa irratti geggeeffame irraa kan ka'e salaata dhaabbatee miti taa'eyyuu salaatuuf baay'ee ka isa rakkisa jiruu fi mana yaalas kan deddeebi'e miila isaa irraa kan miidhamee fi manatti ogeessa aadaan waldhaanamaa kan jiru ta'uu nuuf himeera. Bu'aatee gara miila isaallee
baay'ee namidhanii iddaan alhamdulillah garuu ta'aa salaataara. Ogeessa illee akka isaa dubbifadhee ogeessi illee alhamdulillah garuu mana yaatti deebi'aa ture ogeessa aadaa illee waamatee keessattuu naasisummaa raayyooma beektu. Obboleessi keenya mu'aazinni masjiida Ansaar Muktaar haalli qaamota mootummaan nurratti geggeeffamu amantii keenyaaf qabsoo keenyaa irraa boodatti nu hin deebisu qabsoo keenyaa irratti sabriin nu ajjeesanus jabaannee qabsoo qabne jechuun erga isaa dabarseera. Ani haalli uummata musliimaa fi dabarsu garuu haalli kun ammoo amantii keenya irraa kan hin deebine waan jechuun sabriidhaan amantaa islaamaa irra dhaabbatanii wanti karaa waliin namarratti raawwatan amantaa islaamaa irra qabsoo gara fuulduraatti deebisanii tuufuu malee wanti biraa tuumaan jirutti gaggeessaan akka amantaraan deebisni akka jabaatan uummata islaamaatiif hin dabarsan malee jabeessee amaanaadha uummata musliimaa hundatti kun. Qaamotni mootummaa jimaata darbe bitootessa 25,2007 barattoota galma bulchiinsa magaalaa Dodolatti walitti qabuun mari'achiisuuf yaalanis barattoonni walga'icha dhiitanii bahan. Naannoo Oromiyaa godina Arsii lixaa magaalaa Dodolatti abbootiin taayitaa mootummaa barattoota walitti qabuun duula nu filadhaa taasisuuf hojiiwwan akkasii kana dalagneerra jechuun of tuulummaan gabaasa isaanii barattootatti kan dhiyeessanii turanii fi dhuma irratti barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa sadarkaa lammaffaa akka yaada isaanii dhiyeeffataniif carraan akka kennameef beekameera. Waltajjii kana gubbatti barattoonni hirmaatan gaafiiwwan ciccimoo amantii islaamummaatiin walitti hidhata qabuu fi dhimma hawaasa Oromoo ilaallatu irratti gaafiiwwan ciccimaa kaasaniiru. Jimaata ture barattoota walitti qabanii galma walgahii bulchiinsa magaalaa Dodolaa irratti walgahii geggeessaa turani. Egaa sana akkuma beekamu warroonni qaama mootummaa geggeessan of tuulummaa isaaniitii fi haala argitee hojii dansaa dalanne jedhuun gabaasa dhiyeessanii. Egaa gabaasa dhiyeessaniitiin kaanii booddee barattoota mana barumsaa qophaa'innaaf mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Dodolaa irraa walitti qabaman akka yaada dhiyeessan gaafatanii eegasanii barattoonni gaafii ajaa'iba ta'e gaafataatiin turanii. Barattoonni dhimma Oromummaa irratti ilaalchisee barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti ni ajjeefamu ni roorrifamu dhiigni isaanii ni dhangala'aa bosonni Oromiyaa iddoo hundatti ni gubata kun maaliif ta'uu danda'e jechuun gaafilee wal fakkaata ta'an kan biroos gaafataa kan turan ta'uu maddeenni kennuuf gabaasaniiru. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii adda addaa irratti ni ajjeefamu ni roorrifamu dhiigni isaanii ni dhangala'a bosonni Oromiyaa iddoo iddootti ni gubata. Kun hoo maaliif ta'uu danda'a jedhanii gaafii kanaaf kana wal fakkaatu gaafataatiin turani. Barattoonni gama dhimma amantiitiin beeytonni yookaan aalimmoonni keenya nurraa hidhamu nurraa biyyaa baafamu obboleewwan keenya nurraa ajjeefamu himannaan shoror keessa jedhamu irratti baname roorroo hammana hin jedhamne dhandhamaaru kun hundumaaf ta'a maal balleessanii jechuun kan gaafatan akka ta'e maddeenni keenya nuuf gabaasaniiru. Gama amantiitiin yoo laalle nuti aalimman keenya nurraa hidhamanii aalimman keenya nurraa ajjeefamanii obboleewwan keenya nurraa ajjeefamanii kuwwan biyyaa ari'amanii kuwwan roorrifamanii kuwwan shoror keessaadha jedhanii akkamitti farrajamuu danda'an maal balleessan maal godhan waan jedhu gaafii kana maaliif hidhaman kan hidhame maa hidhame kan du'i maa ajjeefame ka biyya ari'ame maaliif biyya ari'ame waan jedhu gaafii kallattiin gaafatanii. Itti gaafatamtoonni mootummaa kanneen waltajjicha gaggeessaa turan akkuma baratan deebii jedhanii propagaandaa dharaa yeroo isaan deebisuu jalqabanitti barattoonni waltajjii irratti hirmaatanii turan walfaana yeroo tokko itti iyyuun deebii akkasii dhagahuu hin barbaannu nurraa dhaabi jechuun akka dhaabsisan burqaaleen oduu raadiyoo daandiyaa nuuf gabaasanii jiru. Hoggantoonni mootummaa kunniin yeroo lamaa sadii deebii sobaa deebisuuf yaalii yeroo taasisanitti barattoonni galma keessa turan waltajjii dhiitanii akka bahan beekameera. Akkasuma gama waltajjii irraa deebisaa kan ture deebisuu fi sa'aatii inni yaalutti barattoonni deebii sobaa yoonni deebisu sirrii miti dhaabe jedhaniin waan sa ajaa'ibu jedhanii itti iyyan kana akkanaan feenu deebii akkanaan feenu waan biraa yoo qabaatte haasa'e jechuudhaan inni irra deddeebi'ee yeroo lamaa sadii illee barattoota amansiisuuf yaalii akkasii wayita yaalutti guutumaan guututti barattoonni galma guutuu keessa jiran gadhiisanii akkasumatti isaan osoo waltajjii irra jiran gara alaatti biraa bahuun walgahii fashaleessanii dhiitanii biraa deemanii jiranii. Guyyaa jimaataa waltajjii gaggeeffame kana gubbaarratti barattoonni nama viidiyoo waraabaa ture waraabuu hin dandeettu jechuun sagalee tokkoon akka waraabbii dhaabsisan maddi keenya dabalee nuuf eeree jira.
gaafii filannoo walitti hidhata qabu irratti obboleettiin keenya tokko filannoo yoo jedhamu yeroo qormaatatti filannoon aabaa caadaa jedhameeti kan namaa kennamu barataanis kan isatti fakkaate deebisa isin yeroo hunda filannoo jechuun kophaa keessan dhufuudhaan sochii gaggeessitu hawaasni kamirraa kami filataa kan dhufe haasa'u yeroo hunduma isinuma jechuun akka itti dubbachuun isaan qaaneessite maddoonni keenya nuuf mirkaneessaniiru. Waraabbiin ati waraabdu kun sirrii miti dhaabi jechuudhaan dhaabsisanii ofirraa gara alaatti baasan waan ajaa'ibu kanaan ol qabsiisanii haala filannoolee gaafii dinqisiisaa fakkaasaa turani obboleettiin keenya shamaraa takka kaatee maal jette yeroo cufaa yoo nu barannu waa qormaan wayoo dhiyaatu filannoo afurtu dhiyaata aabaa caadaa jedhanii dhiyaata nuti kabeennu achi keessa laallee kan uttole yookaan deebii sirrii filannaa yeroo cufaa sikka dhiyaatu qubee A qofa isin qubee A qofa maa dhiyeestan jechuun yookaan paartota jiru keessaa maaliif kan filadhaa akkana ta'a waan akkasiin afoo hin qabne yeroo maraa ufuma maa faarsitanii nuti kafeeni filachuufi sokoon isaa sokoof sorgoo isaa yolaal kafeeni filachuu fi mirga filachuu osoo qabnu maa nutti roorristanii akkana godhaa jettanii waan jedhuudha ajaa'iba akkasitti barattoonni dhiitaniitiin biraa deemanii salphisanii salphachiisanii godina baalee magaalaa roobeet koreen masjida nuur hawaasa muslimaa akkaan cinqaa jiran jechuun maddoonni keenya nuuf gabaasan naannoo oromiyaa godina baalee magaalaa roobeet koreen masjida nuur mootummaa wajjin hariiroo godhatuun hawaasa cinqaa jiru jechuun maddeeni nuuf gabaasan hawaasni muslimaa magaalaa roobee yeroo kamiyyuu dammaqinaan kan diinii isaa hordofaa jiruu fi sunnaan rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam kan bareedee dargaggoota keenya irraa mul'atuu fi dubartoonni keenyas hijaabatti deebi'anii kan bareedinni isaanii calaqqisuu fi ulamootni gurguddoon magaalaa keessatti argamanuu fi darasoota fi shabaabonnis kan yeroo kamuu baaxilaaf hin jilbiifanne ta'uu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru akka maddeenni keenya nuuf ibsanitti yeroo ammaa kana magaalaa roobee keessatti wanti gufuu diinii ta'ee rakkisaaru namoota mootummaan hawaasa keessatti ijaaredha mootummaan namoota kanneeniif lafa mana itti ijaaratan kennuunii fi sochii masjida fi hawaasa muslimaa keessatti deemaa jiru akka gabaasanuuf kan taasise ta'uu nuuf himaniiru kanumaan wal qabatee koreen masjida nuur dhiibbaa hawaasa irratti gaggeessaa jiru jechuun maddeen kan saaxilan koreewwan masjida kanaa kun sheekota koreewwan keenya hidhamaniif du'aa taasisanii fi dhimmoota haqaa irratti dubbatan kan dhorkan ta'uu fi dhimmuma kanaan wal qabatee mu'azzina masjidaa akka ariyaan maddeenni gabaasaniiru. koreen masjida nuur sagantaa daawaa shabaabotaa gaggeeffamu kan dhaabsisanii fi namni kamuu mariif masjida keessa taa'uu hin danda'u jechuun hawaasaaf ergaa dabarsuu isaanii maddeenni gabaasaniiru. kanumaan wal qabatee namni islaamummaatti seenu kamuu akka hin gargaaramnee fi akkaataa ittiin islaamis akka hin dubbanne taasisaniiru jechuun maddoonni eeraniiru kanumaan wal qabatee ayyaana dhaadhiyoo bitooteessa 28/2007 gaggeeffame irratti da'awan torbaanii sa'a 10 fi amma 12 masjida keessatti gaggeeffamu ayyaanicha sababeeffachuudhaan akka hin gaggeeffamne dhorkamuu isaanii maddoonni raadahaa gabaasaniiru walumaa galatti magaalaa roobee keessa masjidonni 28 kan jiranii fi hangafni masjidota hundaa kan ta'e masjida nuur jechuun maddoonni nuuf ibsaniiru. sagantaaleen deeggarsa qabsoo hawaasa muslimaa biyya alatti argaman gaggeeffamuu itti fufeera ameerikaa saan hoozee fi daalaas awurooppaa londonii beeljeemitti sagantaan gaggeeffameera lammiileen keenya biyya alatti argaman qabsoo hawaasa muslimaaf deeggarsa bakkoota isaaniif qaban biyyoota adda addaattii fi magaalota adda addaatti gaggeessuu itti fufaniiru biyyoottan kanaan dura qabsoof deeggarsa agarsiisaa turanii boodatti ameerikaa daalaasiif saan hoozee awurooppaa londoniif beeljeemitti sagantaan deeggarsa qabsoo bareedaan gaggeeffameera ameerikaa magaalaa daalaas teksaasitti muslimtoonni argaman konfiraansii guddaa taasisuun deeggarsa qabsoof qaban agarsiisaniiru bitooteessa 26 guyyaa sanbataa sagantaa qopheessan kana gubbatti mootummaan hawaasa muslimaa gubbatti sarbamsa mirgaa seeraaf heera gaggeessaa jiruu fi amantaa keessa harka galfachuu isaa bal'inaan hubannoo hawaasa argameef kennaniiru sagantaa kana gubbatti dhaadannoowwan koreen bilisaadhaa koree irratti murteessu jechuun nurratti murteessu jechuudha koree keenya bilisaan dhiisuun ala fala biraa hin qeeballu kan jedhaman dhageessifamaniiru magaalaa saan hoozee kaalifoorniyaatti akkasumas magaalaa ookland sakarimaantotti muslimtoonni argaman bakka tokko ta'uudhaan magaalaa saan hoozee sagantaa deeggarsa qabsoo isaanii itti ibsatan gaggeessaniiru sagantaa kana gubbatti sagantaa du'aaf sadaqaaf tokkummaa muslimtoonni magaalota sadii irraa walitti dhufuun taasisaniiru sagantaa kana gubbatti ijjannoo koree keenya bilisaan dhiisuun ala furmaatni biraa hin jiru jechuun kan ibsatanii fi ambaasaadarota nagaa keenya nuuf hiika jechuun dhaadannoo dhageessisaniiru.
akkasumas lammiiwwan biyya keenya biyya Awurooppaa magaalaa Loondonitti argaman koree keenyaaf deeggarsa qaban konfiraansii gaggeessuun ibsatan. Musliimoonni lammiiwwan biyya keenya kan biyya Ingilaanditti argaman galgala guyyaa dilbata bitootessa 27 2007 konfiraansii qopheessan gubbatti deeggarsa koree fi obboleewwan isaan wajjin hidhamaniif qaban agarsiisan. Sagantaa kana gubbatti deeggarsa koreef qaban kan agarsiisanii fi qabsoo biyya keessatti gaggeeffamaa jiru irratti nurraa maaltu eegama hawaasa muslima biyya keenyaaf maal gochuu qabna jechuun kan wal mari'atan ta'uu beekameera. Dhaadannoowwan adda addaa sagantaa kana irratti kan dhageessanii fi koreen bilisaa koree yakkuun hunda keenya yakkuudha jechuun deeggarsa qabsoof qaban mirkaneessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Awurooppaatti muslimtoonni magaalaa Beeljeemitti argaman sagantaa deeggarsa qabsoo kan gaggeessan yommuu ta'u saganticha gubbatti koreen bilisaadha. Koree bilisaan dhiisuu ala murtee biraa hin qeeballu jechuun dhaadannoo isaanii dhageessaniiru. Dhaabbanni bu'uuraa muslimtoota Oromoo Washington DC argamu murtii bakka bu'oota hawaasa muslimaa ilaalchisee ibsa ejjennoo baase. Dhaabbanni bu'uura muslimtoota Oromoo Ameerikaa Washington DCtti argamu murtii Ebla 30 koreewwan fala barbaaddu hawaasa muslimaa irratti ni darba jedhame eeggamu koreewwan bilisaan lakkisuu alatti murtii kamiyyuu kan hin fudhannee fi gaafiin hawaasni muslimaa kan biyyattii waggoottan sadiin duratti kaasan mootummaan akka deebisu akkasumas qabsoo hawaasni muslimaa itti jiru hanga dhumatti kan deeggaru ta'uu ibsa ejjennoo xalayaa fuula lama qabu lakkoofsa xalayaa duwwaa 2 April 3 2015 baase gubbatti ibseera. Mootummaan kun islaamummaa balleessuuf dhiibbaa oofaa jirurraa akka daddaffitti dhaabbatu hubachiifna jechuun ibsa isaanii keessatti tuqaniiru. Gaafiiwwan muslimtoonni biyyattii dhiyeessaniif deebii quubsaa kennee dhimma amantii keessaa harka isaa akka baafatu gaafanna jechuun ibsa isaanii keessatti barreessaniiru. Dhaabbanni bu'uura muslimtoota Oromoo Washington DC kun mootummaan akkuma heerri biyyattii jedhutti mirgii amantaa muslimtoota akka kabaju gaafanna jechuudhaan tuqaniiru. Bakka bu'oonni koree muslimaa kanneen himannaa dharaatiin waggootan sadiif hidhaa keessatti dararamaa jiran akka hatattamaan bilisaan gadhiifaman gaafanna jechuun ibsa isaanii keessatti boordiin bu'uura muslimtoota Oromoo Washington DC tuqeera. Obboleewwan keenya Yemenitti humnoota hin beekamneen ukkaanfamanii turan lakkifamuun isaanii dhagahame. Obboleewwan dhalattoota Oromoo 40 fi lammiiwwan biyya adda addaa irraa tahan Yemenitti markazoota adda addaa irraa humnoota hin beekamneen kan ukkaanfamanii turan ta'uu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Obboleewwan keenya kun hidhaa guyyaa 13 boodatti lakkifamuu isaanii maddoonni keenya nuuf gabaasaniiru. Obboleewwan keenya kun haala qabama isaanii irraa jalqabee kan nuuf ibsan yommuu ta'u galgala yeroo isaan qabuuf dhufan humnoota meeshaa guutuu hidhatan akka ta'e dubbatanii fi galgaluma sanitti manni isaanii sakatta'ame gara mana hidhaatti geeffamuun kan qorannoon cimaan itti gaggeeffame ta'uu nuuf himaniiru. Dhugaadha akkuma isin jettan sani uummanni waan takkaan malee gartee yookaan dilii takkaan malee dhufanii halkan keessaa sa'a 7 yookaan cenatti yookaan immoo 8 daqiiqaa 10 irratti dhufanii ulaa akka malee nutti qo'aniitiin gartee ulaa ku'uu sanirraa akka natillee rifattee hattan ijoolleen akka malee rifattee akkasii fuudhaniitiin gadi nu baasanii maal barbaadan jennaan waa takka illee barbaadnu ulaa banaanuun jedhanii ulaa nuti xiqqoo huccuutti ratuudhaaf booda aanne jennaan ulaa cabsina moo ulaa bantan nuun jedhanii gattafneetiin huccuu waa xiqqoo isii birannee tullee miti akkasitti gadi ba'anii gabbaaneetiin hin jennu kun jarri meeshaa akkaan dirataniitiin akkasitti nama sodaachisanii warra bakka san waliin galullee gadi yaasaniitiin akkasitti kaqullaa dhaabanii fi gartee huccuu hirribaati waliin dhaaban jechuudha. Huccuu hirribaatiin dhaabanii akkasitti maal barbaadan jennaaniin nuti waan nuti barbaadnu ati gadi bahii maali ol seenanaan jeen ol seenuun dandeettanii jeen haadha mana warra kiyyaatu mana jira ol seenuun dandeettan jennaan akkasitti dubartitti waliin deema dubartiin ol seentee waa cufa laaltee hattan mana sagaratee dhaaltee akkasii ofirraa baate gabaasitti niin jette eenyummaa keetii fi warra keetillee as kenninaan jedhanii fuudhee ofirraa itti kenneeti niin jee telefoona yookaan immoo tiyyoo moobaayila keetillee fidinaan jedhanii fuudhetti moobaayila kiyyallee itti kenne akkasitti fuudhaneetiin huccalli bira dhallee nuun hin jenne fuudhaneetiin bakka mana hidhaatiin nu ga'anii eega mana hidhaatiin nu ga'aniitiin hin jedhanii waa takkallee kan dubbatin akkasitti odoo dhagarra keennu odoo gartee yookaan balaataa jamaa balaataa irratti keennu fajiriin nutti agaane jennaan akkasitti
صلاة سلامني أما صدار رفنو تسمر ودور الرجل اللي من قلنا دو أكسيتينو فوراني تنين بكا كرتي غافدان وغيستني إيغا بكا غافين وغيستني تنين جاني مالي بسماني نوجاني نتيجتي نما إسلامتي والنبي يكنا دوفني في بكاتا ودا بكاتا ستي كنو أمتا قرصتي جرى جنيني جناني سمالي مالي يعني كيساني سي ورواء أوزساني مواكانو جناني سي ورواء أوزساني متي نتي نما تقول لي كرتي هنجينيو نتي مكان كينيا كون سمو بيتان سنتي السلافة أما يمان كان كيستي بيت موت يو أهل التوحيد نجاني نتي علماء كين نجلا ديمنا وان علماء كين نجلا ديمنا فتنة كرتي نمني شيعة داو في إنجهي وكان حوثي داو في إنجهي وكان الموت القاعدة داو في إنجهي كنين أوفو كنان وتكيس هنجروا جنتنا كتتي ofirraa si dubbanne akka obboleewwan hidhamanii hiikaman gidduu hubannetti humnootni isaan ukkaamsan qabatamat kan hin beekamanii fi garuu akka yeroo achi turanitti hubatanitti humnootni to'annoo jala isaan oolche humnoota huusii yookaan yeroo ammatti maqaa isaanii Ansarullah jechuun moggaafatanii fi qabeenyi barattoota markaza keessa ture kan irraa mancaafamee fi moobaayiliin isaanis kan irraa saamamee ta'uu fi guyyoota 13 rakkoo cimaa keessa kan turan akkasumas yeroo ammatti rakkoo guddaa keessatti kan argaman ta'uu beekuun danda'ameera. Humnoota kana wallahi hin beekne eegasuma beekne yeroo sanii hin beekne shakkii malee haalan nuun galle dubbiini eegas yoo isaan nu qoratan immoo dubbiin keessa nuu gale jechuudha. wanni humni kun garde ka dhufe ummatuma gartee amma asitti hooti jaanni isaan immoo ansarullah hin jedhani amma makka haraa deengata baabatanii isaan kanatu dhufeetiin gartee ulaa caccabsanii kaan godhanii hatta martaa san keessatti waa meeqa balleessanii duniyaa gartee tullaabaa yookaan barattoota achi keessatti balleessaniitiin akkasitti yaa'anii telefoona tokkollee kan hambisiin telefoona guuranii hatta eegamaan illee nu deebisulleen cinqii ta'e jechuudha akka telefoonaan keessa waan itti akka hin jirre. kanaaf isaan kun hootidha jedhamanii gaafii keessatti akka maddeenni keenya nuuf gabaasanitti sababni isaan hidhamaniif eenyummaa keessan gaafachuu fi akkasumas addaan baafachuufidha kan jedhamanii fi dhuma irratti biyya Yemen keessatti mootummaa hedduutu jira nuti ajajamneeti dhiifama jechuun kan isaanii kanii fi lammiiwwan biyya Ameerikaa fi Ingilaandis kan hidhamanii fi akkasumas ijoolleen Oromoo yeroo lamaa oliif mana hidhatti deddeebites kan jiran yommuu ta'u namni masjiida seenus hidhaarraa oola hin jiru haalli jiru tasgabbii hin qabu jechuun nuuf gabaasaniiru. wanni isaan hidhaniif isin maali jecha nu gaafatuudhaaf eega nu gaafataniitiin jedhan nuti akkana jenneeni ulamaa isaan beekanillee ni himnee fi ugga beekanii himneef isin jennu wallahi gariin isaanii waan isin as fidanuu hin beenu nuti namni isin fidellee hin beenu jedhanii akkamitti hin beenu ogga nuti jennuune yaa'oo natti mootummaan as keessatti hedduudha. mootummaa namni qabu hedduudha akkamatti fuudhaniitu waan bakkuma sana isin geessan malee hanti gama keenyaaf nuti dhiifama isiniin jenna waa takkallee nuti illee asillee isin hin finne qoradhaa nuun jedhaniituma isin ka'an malee nuti nama isin fidellee hedduullee quban qabnu nuun jedhani akkasitti almuhimmi nu baasa jennaan otuma isin baafna nuun jedhan akkana guyyaa 13 hidhamne 15 har'a hidhamuun keenya 15 har'a 15 har'aa kana keessatti namni hedduu hidhamee jechaa kuba qaba namni Oromollee ka gartee nama hedduutu as keessa jira ka Ameerikaatii fi gartee ammas immoo biyya Ingilizii ka Jarmanillee hedduutu jira isaan sunillee hidhaman jedhanii ka Oromoo mootummaa gariin baheetii gaba'ee ka hidhaa sanitti taraa lama akkana sadii deebi'etu jira akkanumatti namni kararratti ganama argeetiin hin jee namatti hidhaa nama hidhaa yoo matti salaatu seenillee ati maali jedhanii tumaan gartee fuudhanii tumaan manuma hidhaa nama geessanii waan akkana kanatu jira oodhaa tanaa keessa ammaa fi hin beene wallahi duratti waan dhufaagaa subhaanallah. akka obboleewwan keenya nuuf gabaasanitti ammas obboleewwan mana hidhaa keessa hafan kan jiran ta'uu fi Muhammad Kadir Arsibaa fi Ahmed Siraaj Harargee Baarraa ta'uu nuuf gabaasaniiru. namni mana hidhaa keessatti hafee bakka itti hidhame sanitti namni hafee nama lama tokko Nuuraddiin Muhammad Khadar jedhama warra artii gartee bayaati tokko mootii Ahmed Siraaj jedhama inni mootii warra Harargee bayaatiin illeedha. mootummaan Itoophiyaa gargaarsa tokkos nuuf godhaa hin jiru
kan nu bira dhaabbatee mana hidhattis nu gargaaraa ture hawaasa Yemeniitii hawaasni hawaasa gaariidha mana hidhatti qaamotni nama hidhan nyaatas kan nuuf kennu hin danda'inii fi kan gargaarsa nuuf taasisaa ture hawaasichaadha malee mootummaa biyya keenyaa irraa gargaarsa homaatu argachuu hin dandeenye jechuun nuuf gabaasaniiru. Wanni nu deeggaraa jiru wanni takkan jiru shaabiin yookaan immoo hawaasni Yemenii ture hawaasa gaariidha. Nama miskiina yookaan immoo dadhabaa kan hanga danda'anii walumaan dhaabbatanii amma isaantu waliin dhaabbatee ka guyyaa tokkollee guyyaa tokko qoftii guyyaa 13 kana keessatti guyyaa tokko lama qoftii yookaan immoo wajjibaa lama qoftiidha nyaate akka waan itti isaan immoo wanni achuma geessanii nama ukkaamsanii nama hidhuu dhufe malee hatta nyaata fi bishaan dhugaatillee namaan fidanii akkasitti uummanni hawaasaa kuniin waliin rakkatanii agartee nyaatallee achitti nu geessaa turanii ila ammatti illee akkasumatti jara sanillee geessanii jiranii wanni cinqiidha amma wanni cufti dhabamaa jirti gaazni dhabamaa jira agartee amma daqiiqaan kun warreen binne jennee ugadeemnee magaalaadha inni wanni takka hin jirane rakkinni deegalaa jiraati Yooroopiin daddafeetti nurraa hiiki malee rakkina xiqqoo isin. Obboleewwan keenya kun barnoota diinii Islaama baratuuf kan deeman yommuu ta'u waraana yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtuun bakka duraan jiran irraa buqqaanii kan bakka adda addaatti faca'an ta'uu namoota achitti argaman irraa beekuun danda'ameera. Dhumaarratti hawaasni musliimaa kallattii jiruun du'aayii nuuf godhaa cinqaa keessa jirru irraa rabbiin akka najaa nu baasu nuu kadha jechuun erga isaanii dabarfataniiru. Wanni nuti dabarsinu hawaasa Islaamati wanni dabarsinu rabbiin nu kadhadhaa gartee balaan nuti buute tuni dilma keenya irraayi dilii keenya kanarraa deebineetti rabbi tokko deebineetti niin jenna rabbiin gartee furmaatatti nu baasa rabbi walii haa kadhannu ammas immoo fitnaan tun biyya Islaamaa keessatti deemaa jirti malee biyya gartee biraa keessatti deemaa jirtu kanaafuu wanni ani taamu rabbuma haa kadhannu jecha madhaamaa jira. amma simootiin waliin dhaabbatu keessan kanaan isin galatoonfataa jirra wallahi akka gaariitti isin galatoonfanna haalanni waliin dhaabbattanii isin hin jenna. Ustaaz Ahmed Diin Jabal Firaa'oonii ambaa gannanoosh tamsaalet jechuun kitaaba haaraa maxxanse. Ustaaz Ahmed Diin Jabal mana hidhaa keessatti kitaaba lammaffaa kan Firaa'oonii ambaa gannanoosh tamsaalet jedhu barreessuun hawaasa muslimaaf akka gumaache ibsame. Kitaabni ustaaza keenya kun amalaa fi maalummaa abbootii irree fi kan qabsaa'otaa haalan kan ibsu yommuu ta'u yeroo ammatti maxxanfamee magaalaa Finfinnee fi magaalaa naannoleetti raabsamee akka jiru beekameera. Ustaazonni keenya ammas sibiila mana hidhaa duuba taa'uun qalama isaaniitiin hawaasa isaanii tajaajiluu itti fufuun isaanii kan hedduu nama gammachiisudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota keenya oduun keenya guyyaadhaaf qabannee kana fakkaatu sagantaawwan keenyaaf nu wajjin tura. Yaa Jabbaari yaa Rabbi kiyyaa nu kennite diin kana gaarii alhamdulillah jenna Rabbi goof shukriya suma kan hundaa dhuunfate kulli waan arii دين الرتب صواب جميع منه في صبريا يا جباري يا ربي كيانو كجد دين كان قاري الحمد لله جن ربي قف شكريا سوما كانوا دادون فتح كلي وانري دين الرتب صواب جميع منه في صبريا أدو غمت چيسا بغا غمن بغا موجمان غمن application راديو داندي حقا غم Play Store Android umurame hojirra ooleer radio daandii haqaa mobile keessan gubbaatti hordofuudhaaf application kenna Play Store Google Play Store keessa seenuudhaan raadaha yookaan radio daandii haqaa jechuudhaan barreessitanii sagantaa keenya haala salphaan mobile keessan gubbaatti buufattanii hordofuu ni dandeessan. Toora Facebook, WhatsApp, YouTube barbaaduu hin jiru. Haala salphaan sagantaa keenya akka hordoftan isiniif mijeessinee jirra. Itti fayyadamaa jennee download godhadhaa itti fayyadamaa isiniin jenna obboleewwan keenya iPhone fayyadamtan inshallah dhiyeennatti xumurree gama keessanitti isas qabannee dhufuuf teenna hamma sanitti abdiin hawwiin nu eeggadhaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 39ffaan qophii keenya taanutti osoo isiniin taakkisiisiniin dur beeksisa kanaan booda deebinee wal argina beeksisa wajjin turtii gaarii. Qophii da'awaaf sadaqaa waldayni sabaataaf tokkummaa muslimtoota Itoophiyaa riyaadiif naannoo isheetti argamu qophii da'awaatiif sadaqaa mata duree rabbi keessanii awwaadha jedhu jalatti qindeessuun waamicha imaanaaf seenaa isinii godha. Sagantaa kana irratti mashaayikoonni fi aalimoon akka Sheek Sayyid Ahmed Mustafaa, Sheek Jaabir Abdallaa, Sheek Muhammad Hussein Fiixoo fi
Sheikh Abdul Majid Hussein irratti argamu. Kaayyoon sagantaa kanaa haqa jallate qajeelchuuf qabsoo muslimtoonni biyya keenya itti jiraniif nutis wajjin dhaabbachuuf koree muslimtoota kan hidhaa keessatti mankarareeffamaa jiraniif tumsuuf kamisa galgala guyyaa borii sa'a 7 PM maatii keessan wajjin istiraa masaa'ii karaa Makkaa yoo deemtan makraja 25ffaan ofirra deebi'uun dhaabbata waajjira STC boodan mirga sanitti argamutti kabajaan affeeramtanii jirtu isiniin jedhu qindeessitoonni sagantaa kanaa. Sagantaa kana irratti hirmaadha. Qophiin kun isiniin darbin. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya sagantaa kanarraa qooda fudhadhaa isiniin jeen ammas irra deebine dhaggeeffattoota keenya qophii himannaan sobaa mootummaa yoo dhugumaan saaxilamu jedhu qindeessinee jira. Qophii kanarraa barnoota hedduu argattu. Koree keenyaa irratti himannaan baname maal jedha? Mootummaan ijjannoon inni hawaasa irratti fudhataa ture maal fakkaata? Qophiin kun kutaan tokkoffaa dhiyaattee jirti. Qophii wajjin turte gaarii. Ulamaa hidhagguuranii ولا لا نتمودني دقا كيسا جلالا كجب دمبي بني قراف بلا فالفلا دنيان كميدني دار دقا فكيسا دقلت متيرني إمنان صبا موتما يو دقمان ساكلام كتا توقفا داوي حركة جتشون قرسيسني بيكي سنجان انقلو بيكي كدوين قلو دنيان كمان ورنيف موتمان كوري فلا بربادو كينيا دعاتوتا يوكان دائيوان اكاسمس gaazexeessitoota fi artistoota keenya dharaa yakkee mana hidhaa isatti eegii isaan darbee kinoo waggaa 2.8 lakkaawwameera. Yakka ajaa'ibsiisaaf ragaa sobaa dinqisiisan guutamee dhaddachi gaggeeffamaa ture gama raawwii isatti deemaa jira. Mootummaa nuhiif bakka bu'oota keenya gubbatti murtee siyaasaadhumaa kennuuf Ebla 30,2007 nu beellameera. Himannaa sobaa mootummaan koree keenya gubbatti bane maal akka jedhan beekna laata? Mee himannaa sobaa mootummaan ofii isaa uume kana tokko tokkoon tuquu haa ilaallu. Himannaan mootummaan koreewwan keenya irratti bane kan fudhatama hin qabne ta'uu agarsiisuuf keeyyata himannaa isaan irratti baneen ilaaluun qofti gahaadha. Keeyyatni tokkoffaa akkas jetti. Himatamtoonni yakka raawwatame irratti kan qooda fudhataniif waliigaltee guutuuniif yaada tokkoon yakka raawwatamee fi bu'aa yakkichi fidu hunda fudhachuuf kan isaan taasisu seera fi heera mootummaa federaalawaatiin bilisummaa amantii mirkaneeffame faalleessuudhaan yaada mankarareessummaa isaaniif adeemsa amantii isaanii alatti biyyattii Itoophiyaa keessatti amantiin biraa fi ilaalchi biroo jiraachuu hin qabu jechuun kaayyoo amantii isaanii jedhu qabatanii biyya keessa mootummaa amantaawaa bu'uureessuuf yookaan dhaabuuf mul'ata siyaasaa kaawwachuun yeroo guyyaaf ji'i isaa addaan baafamee hin beekamne bara 2001 jalqabee garee dhoksaa barsiiftota amantaa jedhu dhaabuudhaan karoora yeroo dheeraa giddu galeessaaf karoora yeroo gabaabaa baasuudhaan fi tooftalee adda addaa baasuudhaan jedhee itti fufa. Egaa durseetu keeyyatni tokkoffaa eegii himannaa sobaa hamma nagahuu gubbatti ijaarame ta'ee fi gaafii mirgaa hawaasa muslimaa addunyaan hubatee kiyyoo jallattuu jallitte ilaaltu kan isaaniitiin bal'inni himannaa maal akka ta'u hammam akka nama seeqachiisu tilmaamuun namatti hin ulfaatu. Keeyyata kanarraa kallattiin wanti nu hubannu yoo jiraate koreen hawaasa muslimaa kan hidhamanii fi himannaan itti banameef hawaasni muslimaa maaliif mirga isaaf qabsaa'ee kan jedhudha. Himannaan koree keenyaa kan naanna'u qabxiiwwan muraasa gubbatti ta'eeti kan arginu. Yaadota kana keessaa inni ijoon mootummaan nu miidhaara jechuun hawaasaaf barsiisuun hawaasa shororkiif kakaasaniiru yookaan amantii keenyaaf ni duuna
jechoota jedhan fayyadamuun gocha shororkiif kakaasaniiru kan jedhu ture. Mootummaan himanna kana hawaasaaf amansiisuuf jechoota jajallatoo fi hiikkaa isaanii jijjiiruun kijiba dharaa isa saniin haguuguun doosee himannaa keessatti naqeera. Himannaan akkas jedha. Mirgi amantaa hawaasa muslimaa kan hin kabajamin bilisummaan amantii kan dhorkame akka ta'e mootummaan akka mootummoota duraan darbanii islaamummaa haala qindaa'aa ta'een akka miidhaa fi cunqursaa jiru amantii isaa akka dirqiin jijjiirsisaa jiru ta'ee jedhamee hawaasni muslimaa sadarkaa barnoota olaanaa gubbatti akka hin baranne taasifamaa akka jiru fakkeessuudhaan hawaasa muslimaaf jihaada bahuun amantii kee bilisa baasuudha qabda. Mootummaan bulchaa jiru kun nu hin hogganu. Imaamota mankarareessummaa barsiisaniin ala isaan kaan ajjeesuun jihaadadha. Ilaalcha keenya ala ilaalchi biroo biyya Itoophiyaa keessaa hamma barbadaa'ee hin ba'initti qabsoon keenya itti fufa. Hamma wareegama lubbuutti aarsaa kafaluuf qophaa'uu qabna jechuun hawaasa kaayyoo shororkiif kan kakaasan ta'uu isaatiin jedhee itti fufa himannaan. Beeki sangaan hin dhaluu beeki kaduren galuu dunyaan kumaan horaniif qabrii namarraan banuu. As gubbatti keeyyaticha keessatti dhimmoota tuqaman fudhannee tokko tokko yaada jiru kaasaa xiinxaluun bareedadha. Sadarkaa tokkoffaatti mootummaan amantii keenya gubbatti dhiibbaa geggeessaara jedhanii dubbataniiru kan jedhu dhugumatti hoggantoonni keenya kan dubbatan hawaasni muslimaa kan itti amanuuf jecha dharaa yookaan soba hin qabneedha. Kana dubbachuun seera biyya keenyatti gocha himannaa namarratti bansiisu osoo hin ta'in mootummaan mana murtii dhiyaate yookaan himannaan itti baname gocha deebii itti kennachuu qabudha. Biyya keenya keessatti sirni bittaa atseewwanii hafeera. Biyyattiinis biyya dimokiraatawaati. Hamma jedhametti mootummaan akka dhaabattis ta'e akka abbootii taayitaa akka dhuunfattis yakkamuu himatamuu adabamuu fi mormiin irratti ka'uun ni danda'a. Sadarkaa lammaffaatti mootummaan dhiibbaa hawaasa muslimaa gubbatti dhaqqabsaa jiru sadarkaa mormachuu hin dandeenye gubbaa gahee jira. Jalqaba adoolessa 2003 hoteela Giyoon magaalaa Finfinneetti ibsa waajjirri dhimma federaalaa kenne gubbatti kan argaman Doktariin Libaanos Doktar Samiir obbo Mallasiif mootummaan isaa ahbaashota gara Itoophiyaatti galchuuf murteessuu isaaniitiin yeroo galata isaanii dhiyeessan ministerichi Doktar Shifarraa'u Taklamaariyaam gammachuun harka dhahaa hin turre. Yeroo sanitti Doktar Samiir akkas jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. When I was invited by Dr. Shifarraa'u, I took some time to check the situation. Doktar Shifarraa'u akka gama Itoophiyaa dhufu yeroo na affeeru isin wajjin osoo wal hin argin dura haala Itoophiyaa keessa jiru taajjabuuf yaaleen ture. An akka yaadutti muummichi ministeera obbo Mallas Zeenaawii Doktar Shifarraa'uuf ministeeronni biraa tarkaanfii fudhatan jechuun ahbaashii fiduuf murteessuun isaanii sirriif kan maluudha jedhee amana. Gocha bareedaaf simannaa ho'aa kanaaf galatoonfamuu qabu jechuun dubbachuun isaanii yaadatama. Baatuma sana keessatti leenjiin cuuphaansa yuunivarsiitii Haramayaa keessatti Doktar Shifarraa'u kutbaan jumaa inni kamuuf madrasaaf masjiin osoo hin hafin eeyyama majlisa qofaan akka socho'uu qabu himaniiru. Akkas jechuun ture Doktar Shifarraa'u Taklamaariyaam kan dubbatan. በእኛ በኩል ከፈቃድ ውጪ የሚደረግ ትምህርት ዳዋ ስብከት ተፈቃድ karaa keenyan barnootni eeyyama malee taasifamu. Daawaan madrasaaleen eeyyama malee hojjetan, masjiidonni eeyyama malee hojjetan, eeyyama malee kutbaan hojjetamu hunduu dhaabachuu qabanidha kan jennu. Taayitaan guutuu kana to'achuu kan eenyuyyuu isa saamuu hin dandeenye majlisa federaalaa fi kan isa jalatti argamaniiti jechuun dhaadachuun isaa ni yaadatama. Meemal galmeessuu denna ilmaan mornu dhaalu ilmi walii sadii tokko kan abbaa dhaalu kun kufaa abbaa dhaalu kun jabaa abbaa caalu. Leenjii Haramaayaatti gaggeeffameen booda imaamotni masjida keessaaf manneen isaanii irraa adamfamaa dirqiidhaan mootummaan leenjii kennu gubbatti akka hirmaatan taasifamuu jalqabe. Leenjiin magaalaa Finfinnee Adaamaa gubbattii fi iddoowwan adda addaa irratti gaggeeffameera. Mootummaan biyya tokko ifaan uummata walitti qabee ahbaashii eegii hin qeebalin shororkeessitootadha jechuun hawaasa sodaachisuun dhiibbadha yoo jedhame ittiin xinnaatu laata. Kanaaf yaa haafuutii ifatti paarlaamaa
mana marii biyyoolessaa keessatti nuti kan beeknu islaamummaan inni duraa ahbaashidha jechuun muslimtoota wal nyaachisuuf hamma muummicha ministeeratti yaaliin godhameera. በሀገራችን ለረጅም ጊዜ የቆየ ነባር የእስልምና እምነት አለ። በሀገራችን የቆየው ነባር የእስልምና እምነት ካምፓሲ መጋላ ፊንፊኔ ኮቶቤት አርገሙት kan itoo chaayinaa jedhamuun beekamutti leenjii cuuphaansa ahbaashaa gaggeeffame gubbatti itti gaafatamaa waajjira haqa magaalaa Finfinnee obbo Tsaggaayee Hayilamaaraam dhaabni siyaasaa qinijjitiif Ihaadeg haaluma walii galuu danda'an hunda musliimoonni sunnii fi waabiyyootni walii galuu inuma hin dandeenye jechuun muslimtoota gidduutti jibbaansa uumuuf yaaliin isaan taasisa turan yoomiyyuu kan dagatamuu miti. Majlisicha akka haguuggeetti fayyadamuudhaan masjiidotaaf madrasoonni hedduu cufamaa turan. Baadiyyaa keessatti hidhattoota gandaatiin walitti qabamni qiraata yeroo addaan facaafamaa turanitti akkasumas gurraan dhala 26,2004 booda mormii jumaata gubbatti kan tumamaaf reebamaa ture kan hidhame kan saamameef ajjeefamaa ture obboleewwaniif obboleettiin keenya miidhaa mootummaan gaggeessaa jiruuf ragaa ifa ta'eedha. Hawaasa musliimaa gubbatti tasa hedduu fayyadamuudhaan miidhaan hedduun gaggeeffameera. Hala fakkeenyaaf nuuf ta'uuf Ebla 19,2003 magaalaa Asaasatti mootummaan tahee jedhee jeequmsa kaasuudhaan obboleewwan keenya ajjeeseera. Adoolessa 6,2004 masjiida Awliyaatti hedduun reebamee miidhaan qaamaa guddaa hamma xinnatti irratti gaggeeffameera. Adoolessa 14,2004 masjiida Anawaaritti sagalee mormii nagayaa hawaasni musliimaa dhageessisee gubbatti reebichi guddaan gaggeeffameera. Baatii hagayyaa 2004 magaalaa Desee masjiida Arab Gandatti musliimoota gubbatti reebichi gaggeeffame suukanneessummaa isaatiin hamma ammatti ni tuqama. Onkololeessa 11,2005 magaalaa Dagaaniif Garbatti musliimoonni 4 ajjeefamaniiru. Muddee 26,2005 daa'imni umriin isaa 7 rasaasa humnoota mootummaa dhukaasaniin nurraa kan ajjeefameef harmeen isaa madaa'uun hin dagatamu. Hagayya 8,2005 salaata Iida booda magaalaa Finfinneetti magaalaa Deseettiif magaalota birootti hawaasa musliimaa qulqulluu gubbatti reebichi suukanneessaan raawwatameera. Reebicha magaalaa Finfinnee hawaasa musliimaa gubbatti guyyaa Iidaa san gaggeeffameen mu'mintoonni hamma 8 wareegamaniiru. Adoolessa 24,2005 guyyaa Jumaataa magaalaa Totolaamoo Qaabatoo fi magaalaa Kofaleetti dhiigni obboleewwan keenyaa 14 dhangalaa'eera. Kanaan ala yeroo adda addatti magaalaa Aggaaroo, Adaamaa, Shaashamanneef magaalota birootti hedduun reebamaniiru. Hidhamanii hamma ammattis roorrifamaaru. Yoo lammiin yaa'ee iyyuu mirgi keenya sarbame yoo cinaan hidhaatuutu guyyamaa nu kaanfame. Miidhaan kun hunduu kan nurratti aggaamame akka tasatti hin turre mootummaan karoora itti baafatee tarkaanfii fudhateedha. Mootummaan Addawaayii miseensota isaaf leenjii kennaa kan tureef kan qo'achiisa tures sanadni yookaan gucini fuula 42 karoora mootummaa ifatti kan saaxilee mul'atudha. Mata dureen sanada kanaa yookaan guca kanaa walitti bu'aansa gosootaaf mankareessummaa amantii hiikuuf kan qophaa'edha jedha. Gucini kun yookaan sanadni kun mata duree isaa mankareessummaa amantaa jechuun gabaabumatti daangessuuf yaalus qabiyyeen isaa islaamummaaf qaamota mankareessitoota jedhee farraje muslimtoota qulqulluu gubbatti kan xiyyeeffateef isaan kolaasuuf karoora qabate kan ibsu ture. Hawaasa musliimaa keessatti sochii guddina qulqulluu jiru kamuu babal'ata dhaabbilee gargaarsa taasisanii fi bu'uureffamni manneen barnoota hundi shororkummaan farrajamu. Gocha badii isa kana hunda hawaasa musliimaa irratti karoorfate hojiirra oolcha amantii keessa seenee amantoota ajjeesaa mootummaan jiru qacceen ofii isaa rukutee iyya akkuma jedhamu maaliif miidhaa nurratti gaggeessite jettanii dubbattu jechuun hoggantoota keenya yakka. Hoggantoota keenya wallaalummaan osoo hin ta'in beekumsaaf qabatama jiru gubbatti socho'an garuu jalqaba irraa yeroo gaafiin gaafatamu kaasee adeemsa tasgabbaa'aa taheen ture kan yaalaa turan. Ahbaashota mootummaan akka fide ifatti osoo beekamu gaafiiwwan keenya yeroo dhiyeessan kallattiin mootummaa yakkine ture. Majlisni amantii nuti hin barbaanne dirqamaan nurratti fa'aa jira. Mootummaan tokko nuuf haa jedhu jechuun ture haala tasgabbaan kan gaafataa turanii fi fala barbaadduu ta'uun gara mootummaattis kan deeman. Rakkoon poolisa mootummaa irraa ta'uu osoo beekamu hoggantoonni keenya qaamota mootummaa guutumaa guututti irraa deeggarsa dhorkachuu osoo hin taasisin abbootiin taayitaa tokko tokko gocha seeran alaa fi hin barbaachifne raawwataaru jechuun ture iyyannoo kan dhiyeeffatan.
mootummaan kana hubachuuf fedhiif hawwii hubachuu hin qabne roorroo hawaasa irratti adaduma dabalaa deemeen ture. Koreen keenya dhimma jiru hunda hawaasaaf ibsuuf kan dirqamaniif. Ulamaa hidhagguuranii wallaalaa nutti muudanii dhugaa keessaa calalaa kijiba dhimbiibanii garaaf bulaa falfalaa dunyaan kikimmiidanii dara dhugaa fakkeessaa dagratti micciiranii dhugaa dara himsiisuuf gubanii hiraarsanii jihaadawii harakaa jechuun garsiisanii. Sagantaa guyyaa har'aaf himannaan sobaa mootummaa yoo dhugaan saaxilamu mata duree jedhuun qophiin qindeeffannee kana fakkaatu. Kutaan lammaffaa inshaallah itti fufa. Kabrii namarraan banuu osoo humaan hojjatin waan silaa nurraa malu leencan loofutunnullee duuti hin ooltu kaluu. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Oduu gammachiisaa ammas gidduudhaan isinii qabna. Ustaas keenya Ustaas Ahmeddiin Jabal Rabbiin umrii isaa nuuf haa dheeressu. Ammas mana hidhaa keessa taa'uun kitaaba lammaffaa isaa maxxanseera. Kitaabni lammaffaan maxxanfame kun adeemsa mootummaa abbaa irreef qabsaa'ota walitti hidhuudhaan kan ilaalchisudha. Kitaaba kan hundumtuu keessan akka bittan gabaa irra ooleera. Nus kitaaba kana dubbifnee wanta kitaabni kun jedhu gaba keessatti kan dhiyeessinu ta'a. Sagantaa keenya attaanuu qophii qalamaati. Diraamaa wasiyyaa kutaa 5ffaa. Diraamaa wasiyyaa kutaa 4ffaa keessatti mootummaan abbaa irree kun haala akkamiidhaan magaalaa keessatti hojjettoota mootummaaf hawaasaa fi barattoota leenjii kennuudhaan haala inni ittiin cinqu arginee jirra. Amma immoo gama baadiyyaatti qotee bultoota haala akkamiin keessummeessan, qotee bultoota haala isaan ittiin cunqursaniif, qotee bultoota haala isaan ittiin dadhabsiisan diraamaa wasiyyaa kutaa 5ffaa kana keessaa ni dhageessu. Hordofaa turtii gaarii qophii qalama wajjin. Wassalaamu alaykum jedhee